kabajamaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo egaa nuti lachuu wal bira jirra sagantaan keenya irraa marii qophii qeerrooti akkasumatti stuudiyoo keessatti obbo Gammachiis Naadoo affeereetiin jira wanni affeerrees waa'ee amajjii tokko irratti baga geessanii dhalan eegallaa egaa akkuma beekamu nuti lachuu hojjetoota walabummaa miidiyaa neetworkii waan taaneef daawwattoota keenya nagaa gaafadhu. Tole walabummaa news networkiin guyyaa ayyaana amajjii ilaalchisuun yookaan guyyaa waboo ilaalchisuun stuudiyoo keenyatti naafeeruutti galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Baay'ee galatoomii obbo Gammachiis guyyaan kun guyyaa walumaa galatti uummata Oromoo fi asillee dabalatee baga guyyaa ayyaana kabajamaaf jaalatamaa kana geesse mee akkamitti yaadatta guyyaa waboo geesse guyyaa kana bifa kamiin yaadatta? Baga walumaan nu ga'ee barri kun bara gammachuu nuuf ta'uun hawwaa guyyaan waboo seenaan isaa dheeraadha akkaataa inni itti yaadatamu. Walumaa gala yoo gaggabaabsine ilaalle cabiinsa uummata Oromoo irraa ka'a. Cabiinsa uummata Oromoo meeshaan cabuun warri Habashaa meeshaa warra Awurooppaa irraa argatanii uummata Oromoo erga cabsaniin booda uummata Oromoo akka hin jirretti ilaalaa fi akka hin jirre gochaa turan. Achirraan kan ka'e addi bilisummaa Oromoo dhalachuutu tattaafatame yookaan immoo dhaabni uummata Oromoo bakka bu'ee uummata Oromoo falmu dhalachuutu tattaafatame. Tattaaffii kana keessa yeroo dheeraa ilmaan Oromoo yaalii gurguddaa godhanii dhaabota garaagaraa keessatti akka Meesoon, Yaappaa, Iidii waan akkasii keessatti milkaa'uu waan dadhabanii fi adda bilisummaa Oromoo uumuu yaalan. Adda bilisummaa Oromoo gaafa uuman egaa dhaaba waan ta'eef dhaaba tokko immoo gad dhaabuudhaaf waan gurguddaa isa barbaachisantu jira. Tokkoon ijaarsa uummataati. Kan biraan waraana qabaachuutu irra jira, siyaasa qabaachuutu irra jira, dippiloomaasii qabaachuutu irra jira, dinagdee qabaachuutu irra jira. Kanaaf kan ka'e waraana bilisummaa Oromoo akka uumamu godhame yaaliin tatta'e. Yaalii tatta'e kana keessatti addi bilisummaa Oromoo gaafa uumamuu fi gaafa waraana kana uumuuf jedhu biyyoota baay'ee ququunnamee yaalii godheera akka Somaaliyaa, Yemanii, Siiriyaa, akka Sudaanii, akka Keeniyaa. Walumaa gala dirree bahaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo gadi dhaabuu yaalanii gootonni waraana bilisummaa Oromoo gadi dhaaban kan akka Elemoo Qilxuu fa'aa Carcar Cirroo keessatti rasaasa bilisummaa Oromoo daandii qabachiistu dhukaasuurraan eegalee achiin booda dhaabni kun isin dhaabbatee waraanni bilisummaa Oromoo isin ijaarama waraana bilisummaa Oromoo kana keessa sochii jabinaa fi tattaaffii ta'e keessa bara 1980 kaasee amajjiin tokko ayyaana waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo ta'e akka kabajamu taasifame. Amajjiin kanaan yaadatamaa seenaan waraana bilisummaa Oromoo immoo dheeraadha. Waraanni bilisummaa Oromoo keessaayyuu baab'ia keessatti ijaaramee tattaafatee qabsoo waggaa 41ffaarra jiru kana socho'aa ture. Sochii kana keessa wareegama gurguddaa lakkaa'amee dhumne kan gootota Oromoo irra ga'ee, kan beektota Oromoo irra ga'ee, kan uummata Oromoo irra ga'ee, kan maatii Oromoo irra ga'ee, qabeenya Oromoo irra ga'eetiiniti naannawee as ga'e waan ta'eef har'a guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kun uummata Oromoo birattis qabsaa'ota bilisummaa Oromoo birattis deeggartoota bilisummaa Oromoo birattis akkasitti kabaja guddaadhaan ayyaaneffatama. Akkasitti yaadatta. Baay'ee galatoomii mee otoo waan kana irratti keessaan bahin gaaffii lammataatti otoo hin darbin bara kana guyyaan ayyaana bilisummaa Oromoo yookaan amajjiin tokko bifa baroottan darban kana keessa waan adda isa godhu waan isa godhutu jira. Inni kun maaliif ta'e? Wanni adda isa godhu kun maalidha mee? Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma sila jalqaba irratti sii kaasee waraanni bilisummaa Oromoo qaama adda bilisummaa Oromooti. Qaama jaarmiyaa adda bilisummaa Oromooti. Jaarmiyaalee jiran waraana dippiloomaasii, siyaasa, dinagdee, quunnamtii waan garaagaraa jiran keessaa waraanni bilisummaa Oromoo qaama isa tokko isa guddaadha. Isa ulfaataa isa
dhaabicha kabachiisee jiraatu yookaan dhaabicha akka inni kabajamu taasisaa turee fi taasisaa jirudha. Haala kanaanii baroota darban kana keessa dhimma jijjiiramatu dhalate jedhamuuni adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gargar baasuun yaalame. Kanaaf diinni isaa yaalu malee adda bilisummaa Oromoos karaa nagaan qabsoo godha jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo fuudheetu uummata Oromootti kenne. Uummati Oromoo waraana isaa akka tajaajilu akka kunuunsee waraana isaa wajjin gara barbaadetti geessu akka godhamuufti wanti kun ta'e adda bilisummaa Oromoo biratti. Haa ta'u iyyuu malee garuu adda bilisummaa Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos wannoo diinaatiin ol qabee jira waan ta'eetii fi akkitti waraanni bilisummaa Oromoo dhaaba isaarraa ba'ee kabajamu salphaan ta'u uummanni Oromoo qofaasaa waan godhu qabu. Uummanni Oromoos diina biratti diina guddaadha waan ta'eef. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kan inni jibbamuuf maa humna ta'a, maa hirree ta'ee biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa kabachiifata kan jedhuufiti jibbama waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo gargar ba'eetu akkasitti ayyaaneffachaa jirra jechuudha. Wanti adda isa taasisu tokko yoo jiraate kana. Haa ta'u iyyuu malee garuu waraanni bilisummaa Oromoo laaffanne ni jabaate malee laaffanne. Maaliif jabaate karaa nagaadhaan maaf deemamuu dadhabe? Biyyattii sana keessatti karaa nagaa deemuun yaalamee dadhabame waan bira darbamedha waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo jiraachuudha waan ta'eef jecha jabaachaa deeme. Diinni uummata Oromootti waan jabaateef hammaateef sanyii daguugaa waan irratti geggeessuuf waraanni bilisummaa Oromoo kana jalaa uummata isaa dandamachiisuuf jabaatee jira malee laaffatee hin jiru. Baay'ee galatoomii akka waliigala sirraa hubadhetti wanni adda isa taasisu uummanni Oromoo waraana kana duraan adda bilisummaa Oromootu wajjin rakkachaa ture, nyaachisaa ture, obaasaa ture, leenjisaa ture. Amma garuu uummanni ofitti fudhatee waan gaheessii waraana kanaaf barbaadamu hunda dhiyeessee waraanni kun kiyya jedhee fudhatee akka biyyaatitti walumaa gala biyyattii addunyaa irratti kabajaa jiran. Akkasitti nu badnatti fakkaata. Yoon dogoggoruu baadhe. Egaa mee akkasumatti egaa bara keenya jennee jirra ammoo bara 2020 darban kana keessa ammoo akkamitti bifa kamiin yaadataa yookaan immoo bifa kamiin gamaaggamtaa? Walabummaa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nama siin jedhe duris waraanni bilisummaa Oromoo ofirratti hirkannoodhaan lola, uummata isaa irratti hirkannoodhaan lola. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa irratti hirkatee diina isaa irraa hidhateetu kan inni lolaa ture malee hagas geessi biyyoota nu gargaaranii hin qabnu keessaayyuu chaarteriidhaan booda. Chaarteriin durallee biyyooti garaagaraa nu gargaaruu danda'u turanii haga tokko ergasii uummatuma Oromootti hirkateetu jira. Adde waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Uummata isaa irratti hirkatee uummata isaa irraa nyaatee uummata isaa irraa uffatee diinarraa hidhatee akkasitti ofirratti hirkannoodhaan lolaa ture. Kana kanan jedha. Bara 2020 bara abaaramaadha uummata Oromoo biratti. Dhugaa dubbachuudhaaf bara kana akkasitti nu badda. Maaliif naan jedhe? Tokkoffaa bara seenaa gaggadheen nurratti hojjetamedha. Akka adda bilisummaa Oromootti karaa nagaadhaan jijjiiramatu argame kottaa jijjiiramaan biyya kana ceesifnaa jedhanii adda bilisummaa Oromoo uummata isaa wajjin jabaatee qabsoo gochaa jiru. Kanaan uummanni Oromoos dhiibbaa godhee waamanii adda bilisummaa Oromoo gaafa kana keessatti hirmaatu. Adda bilisummaa Oromoo hoggana isaa hidhuu dhabamsiisuu kanneen hafan immoo mana keessatti ugguruu Oromoota ciccimoo ta'an qabsoo bilisummaa Oromoo kana deggeran abbootii qabeenyaa Dinquu Dayyaasaa otoo namni abbootii qabeenyaa Oromoo dhabamsiisuu ari'uu qabeenya isaanii saamuu hogganoota adda bilisummaa Oromoo ciccimoo ta'an hidhuu lafa isaanii dhabamsiisuu jagnoota Oromoo biratti bebbeekamoo ta'an namoota akka Haacaaluu Hundeessaa fa'a ajjeesuu Oromoota hedduu mana hidhaadhaa baasanii rashananii gatuu maatii guutummaa walitti qabanii rashanuu maatii guutummaa ijoollee daa'imman abbaa fi haadha biratti ajjeesuu akkasuma Oromoota baay'ee Finfinnee keessaallee sakkiin waraananii ajjeesuu Oromoota aktiivii ta'an ciccimoo kana malee bahaa yaadatta yoo ta'e namoota jajjaboo sabboonoo ta'an ajjeesanii waraabessa nyaachisuu kanaan ala roorroo gurguddaa uummata Oromoo irra ga'e.
keessaayyuu kibba dhiya haga har'aatti labsii atattamaa jala godhanii neetwoorkii irraa kutanii uummata Oromoo irratti roorroo kanaan dura waggaa 150 darban kana irratti raawwatame. Kun bara 2020 keessa. Kana malee akkuma siin jedhu waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa godhanii gargar baasan. Sochii hedduu kan fakkeenyaaf namoota keessaayyuu waan akka miidiyaa fa'aa warra akka Jawaar Mohaammed fa'aa warra akka Baqqalaa Garbaa fa'aa hogganoota adda bilisummaa Oromoo ciccimoo ta'an warra akka Abdii Raggaasaa fa'aa warra akka Mikaa'el Booran fa'aa namoota jajjaboo ta'an warra akka Lammii Beenyaa fa'aa ijoollee jajjaboo ta'an hundumaa hidhuudhaan dhabamsiisuudhaan dhaabicha illee irratti dhiibbaa godhanii gargar cabsuudhaan waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar cabsanii adda bilisummaa Oromoo mataasaa gargar cabsanii kana malee uummata Oromoo hiikkachiisuudhaan qawwee miti sakkiinii mudhiisaa ulee harkaa hiikkachiisuudhaan naannota garaagaraa akka Somaalee akka Tigraay akka Amaaraa misaa'ila hidhachiisuudhaan Oromoo irratti roorroo guddaatu raawwatame. Barri 2020 kun keessaa immoo barri jijjiiramaa kun Oromoodhaaf madaa guddaa, cubbuu guddaa, bara jibbamaa, baratti uummanni Oromoo akka abdii kutatu godhan, baratti Oromummaa isaa akka inni sodaatu godhan, bara akka inni itti afaan isaan dubbachuu Finfinnee keessatti illee gadi ba'ee Oromoon deemuu hin dandeenye kan godhame bara kana keessaa siin jechuufini akkasitti yaadadha. Mee galatoomii gaaffileewwan kana keessatti gaaffii hedduu kakaastee mee amma fakkeenyaaf namoota gurguddoo qabamanii hidhaman keessaa itti Jaal Abdii Raggaasaa akkuma beekamu maandisa yookaan immoo injiinara waraana bilisummaa Oromooti jedhanii biyya alaatii fi biyya keessaa Jaal Abdii hanga ammaatitti manni murtiittis waan inni itti himatames hin beekamu. Mana murtii tokko irratti illee kan inni dhiyaate hin jiru. Asumarraanii akkumaatu jettee artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii hamma har'aatitti dubbiin isaa dhokatee hafee jira. Uummanni Oromoo kunis gadda guddaadha, dhugaadha. Kanaaf dhimma Haacaaluutiin wal qabatee egaa namni addunyaa hundi kan beeku namni miiliyoonaan kan jala hiriiraa ture obbo Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessa galchanii innis himannaan tokko wanni isarratti banamee ragaan qabatamaan dhiyaatee manni murtii kana yakkite kana balleessite otoo hin jedhin ji'a ja'a lakkoofsisee jira. Mee warroota kana lamaan fakkeenyumaafin namootuma Oromoon ija keessaa qabdu keessaa gama adda bilisummaa Oromootiin Jaal Abdii Raggaasaa keessattuu seenaa Jaal Abdii Raggaasaa mee Jaal Abdii Raggaasaa akkamitti baharraa bahee hanga dhufee Eertiraa ga'u konkolaataan deemaa ture moo umrii isaa guutuu Jaal Daawud wajjiniin wal qixa dabarsee suuraa isaa hedduutu na bira jira. Nan qaba jechuudha. Mee kana gubbaa irratti Jaal Abdiin gaafa biyya galillee miidiyaa irratti gabbahanii waan isaan jechaa turan kara nagaatiin qabsoomnaa kana booda wanni nuti jeequmsa yookaan immoo okkara kaafnu hin jiru nuti seeraa fi heera irratti hundoofnee mirga uummata Oromoo hin kabachiifna kan jedhan dhaadannoo jechi isaanii misaa'ila kan caalu kan nama hunda hawwataa ture jira. Isa kanaafi amma Jaal Abdiin waraana keessaa dhiisanii bahanii gara karaa nagaatti deebi'anii jiru. Garuu Jaal Abdiin yoo dhabame sadarkaa ajjechaa irratti gaggeeffamee jira. Kanammoo yeroo ta'u adda bilisummaa Oromoo akkumaatu jette bakka lamatti cabsaa turan. Jaal Abdii amma namni qabsiisee yookaan immoo namni hiisee kan jennu eenyudha? Mootummaa kanatu hiisee ofumaa hidhe moo warruma cabanii keessaa amma adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqanii ala jiran kanatti hiisisee moo inni kunis akkamitti ilaaltaati? Maaliif nama tika ture nama sadarkaa waraanaa irratti bakka guddaa qabaachaa ture waan ta'eef mee waan kana sirriitti hordoftee hin beekteedheeti yaada. Isa kana akkamitti ilaaltame waa'ee Jawaaris immoo Jawaarii fi Haacaaluu wal qabate maaltu walitti isaan fiduu danda'a? Egaa Haacaaluu ajjeese Jawaar maal gochi Haacaaluu ajjeesuudha kan jedhu irratti kunis xiqqoo ishee otoo gadi fageessee wantoota akka nama dhugaa dubbachuudhaa fi dubbiin kun dubbii gaaffii salphaa miti, gaaffii guddaadha, gaaffii cimaadha. Garuu diina biratti akkamitti ilaalama wanti kun jechuudha. Akkuma ati jette Jaal Abdii Raggaasaa qaroodha, qaruxeedha, beekaadha, jabaadha.
nama cimaadha. Adda bilisummaa Oromoo keessattis nama sodaatamuudha. Haa ta'u iyyuu malee karaa nagaa galan Jaalli Abdii Raggaasaas ta'u addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa kana fudhatee itti quufeedhuma galee gaafa galus waraana isaa fuudhee mootummaa biratti uummatatti kennee nagaadhaan hojjechaa jira. Garuu waan tokko sitti hima. Diina biratti Oromoon nagaadhaan hojjetus balaadhaan hojjetus ijuma tokkoon ilaalama. Ija tokkoon haa ilaalamu immoo malee namoota jajjabaan akkasii yeroo itti cunduuronni biyya sana bulchaa jiran kanatti namoonni jajjabaan akkasii waa'ila isaanii ta'anii isaan bukkee ta'anii waan rafaniin bulleef jecha namoota akkasii irratti xiyyeeffatan. Lammaffaa immoo Oromoo kana cabsuudhaaf namoota jajjabaa cabsuutu isaanii irra jira. Adda bilisummaa Oromoo keessaas, aktivistoota keessaas, artistoota keessaas, abbootii qabeenyaa keessaas. Mee bal'isii fudhadhu amma namni akka waraana bilisummaa Oromootti namoonni jajjabaan jiran jettu namootuma akka Jaalli Abdii Raggaasaa fa'i. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo keessatti. Kana keessatti gandummaan jira. Gandummaadhaan Jaalli Abdii kana akka ababbalaa turan dhageenyeerra. Jaalli Abdiin nama gandummaa miti. Jaalli Abdiin nama Oromiyaadhaaf yookaan uummata Oromoo tokkichaaf jecha umurii isaa guutuu qabsoo dabarseef waan ta'e nama kanaan bitamus miti. Jaalli Abdiin nama sodaachifamus miti. Maaliif gadhiisuu didanse? Akka isaan jedhan ameen jedhee jalaa tole jedhee waan isin jettan nan fudha jedhee hin fudhatu Jaalli Abdii Raggaasaa. Nama yoo isaan ta'anii haasofsiisuu iyyuu hin danda'an. Danda'anii haasofsiisuu hin danda'an. Maaliif seete? Jaalli Abdii ijjiin hedduun hojjedhe. Hedduun bira tures. Kunoo suuraa gadhiifamaa ture argiteetta waan baay'ee. Jaalli Abdiin nama ati akkasuma teessee bira teessee waan xiqqoo ishee teessee irraa waan guddaa barattee deemtudha. Isaan barsiisuu danda'a. Kanaaf jecha jibbiinsa sodaa qabaniif jechati Jaalli Abdii faa kana namoota jajjaboo akkasii kana sodaatanii ofirraa dhabamsiisanii jiru. Kun kana gama Hacaaluu Hundeessaan sitti hima. Hacaaluu Hundeessaa yeroo namni dubbachuu hin dandeenye ol jedhee mataasaa warri ofiidoo namatti jettu hoogganata amma jettu kun ol jedhanii ija baay'ee Tsahaayeefaa keessan ilaalle nama ija wayyaanee gadi cabse. Dhugaa dubbachuudhaaf namni wayyaanee naasise mucaa kana. Lola qofa miti, fincila qofa miti. Mataa wayyaanee kan gadi cabse Hacaaluudha uummata Oromoo biratti. Yeroo maraachaa turan dhageesseetta. Kanaaf jecha Hacaaluunis rafee hin bulu. Amma uummanni Oromoo mirga isaa argatutti rafee hin bulu waan ta'eef Hacaaluus rukutuun kanaaf barbaachise. Kottu Jawaariin. Jawaarii ejjennoo isaanii fi wannoo isaanii yoo fudhatu malee uummanni Oromoo cabuu, uummanni Oromoo miidhamuu, uummanni Oromoo namaa gadi ta'uu, dhaabni Oromoo namaa gadi ta'uu fudhatu. Nama cimaadha namni kun, nama beekaadha, nama guddaadha, nama sadarkaa addunyaatti beekameedha. Nama kanas amansiisanii wajjiniin jiraachuu karaa nagaa wajjin jiraachuu hin danda'an. Wajjin hojjechuu hin danda'an. Maaliif isaan olaantummaa yaadu malee nama wajjin beekaa ofii ofitti qabatanii biyya hin qaban. Jarri kun biyya hin qaban bar. Biyya maalii qabu? Itoophiyaa jedhu. Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan biyya ofii isheetti diigamaa jirtudha. Oromoo ta'anis akka Oromootti yaadanii beektota Oromoo qabeenya Oromoo biyya Oromoo jiraachisuuf yaadu miti. Kanaaf waan hin taaneef namoota jajjabaa gara sanatti Oromoo fuudhanii deemuuf jedhan cabsuun kanaaf isaan barbaachisa. Kana qofa miti. Fakkeenyaaf Oromoon dinagdeedhaan namoota gurguddatan hin qabu. Namoota sooreyyii hin qabu, dureeyyii hin qabu. Nama inni qabu yoo jiraate nama akka Dinquu Dayyaas fa'a. Dinquu Dayyaas maal akka godhan dhageesseetta, argiteetta. Mee namni qabeenya qabu Oromoon meer maaliif kun Oromoo qabeenyaan dadhabsiisuu, waraanaan dadhabsiisuu, beekumsaan dadhabsiisuu, qaroominaan dadhabsiisuu. Fakkeenyaaf dhimma qaroominaa irratti aktivistooti kun waan baay'ee hojjetu. Dhimma waraanni waan baay'ee hojjeta. Dinagdee irratti abbootiin dinagdee waan baay'ee hojjetu uummata Oromoodhaaf. Dinquu Dayyaas gaafa inni soodaree wanti garaagaraa irraa fudhatame uummata Oromoo meeqatu xiqqaate, uummata Oromoo meeqatu iyyoome beektaa kana. Nama tokkicha qofa miti kan isaan iyyoomsan, uummata Oromoo iyyoomsan. Waan akkasiitu jira. Kanaaf jecha kan isaan beektota jajjaboo akka Abdii Raggaasaa, akka Hacaaluu Hundeessaa, akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, akka Dinquu Dayyaas fa'aa kan isaan jibbaniif, akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan isaan jibbaniif. Warruma jiru hafeera jettu akka Jaal Daawud fa'aa fudhatu hidhamanii jiru akka isaan hin sochoone, akka isaan uummata isaanii mana isaanii keessatti illee nama wajjin mari'achuu akka isaan hin goone kana hundumaa godhan. Kun sodaa uummata Oromoo irraa qabaniifiti qarooyyii Oromoo dhabamsiisuu jechuudha. Kun immoo abjuu isaanii duriiti amma dhumaatti waan ta'eef ni tattaafatu kan ammati irraa aantee abbaa biyyummaa kee mirkaneeffatu jechuudha.
Baay'ee galatoomii egaa gaaffii itti aanutti mee aadaa barruu Oboo fi Abaawoo egaa kan jedhu irratti dubbanna. Kanuma keessatti mee waa'ee Itoophiyaa kaastee turte akka walitti qabdee naa deebistuu fi Walqaayit kan Amaaraati jedhu Finfinneen kan Itoophiyaati jedhu. Jechi kun wal simataa Walqaayit akkamitti kan Amaaraa taatee Finfinneen akkamitti kan Itoophiyaa taati kan jedhu irrattis yaada kee otoo kennite gaariidha. Maaliif qabsoo kana keessatti wareegama guddaa waan kaffalaa turtaniif kana mee wanni gaaffii kana walitti qabiitii naa deebisa. Itoophiyaa waan jedhamtu kun namicha tokkorraan dhagaa Profeesar Mahammad kan jedhamu tokko gaafata namichi tokko Itoophiyaan umurii waggaa 3,000 qabdii siin jedhu warri Habashaa. Inni garuu waggaa 100 hin guuttu Itoophiyaan kan isheen ijaaramtee jedha. Abisiiniyaa irraa Itoophiyaatti kan isheen dabarte. Gaafa sana Itoophiyaan kun Oromoo iyyuu hin beektu jedha. Oromoo akka saba biraatti faa fudhatti jedha. Waan tokkon sitti hima. Itoophiyaan kun amantii Giizii, afaan Amaaraa, saba Amaaraa irratti kan ijaaramteedha. Wannoo isaanii kan meemoorii isaaniin kan ijaaramteedha. Kanaaf jecha jarri kun gaafa aangoo qabatanis gaafa aangoon harkaa baddus maqaa Itoophiyaatiin nagadu. Garuu biyyattiinis afaanis jireenyi biyya sanaa hundumtus kan Itoophiyaa akka ta'u barbaadu. Kan Amaaraa akka ta'u barbaadu. Maqaa isaa yoo Walqaayit kan Amaaraati yoo jedhan Finfinneen kan Amaaraati jechuu hin danda'a waan ta'eefiti Finfinneen kan Itoophiyaati Walqaayit kan Amaaraati siin jedhu. Garuu jechuma afaan isaanii keessaa ba'uudha malee hundumtiyyuu kanuma isaaniiti akka isaan yaadanitti. Ammas akkuma isaanumatu geggeessaa jira. Waggaa dubbachuudhaaf waggaa 27 darban kana duwwaadha kan isaan hin geggeessine Itoophiyaa malee Itoophiyaan amma irraatti isaan hin geggeeffamaa jirti. Itoophiyaan jedhamtu kun impaayirattiin humnaan sabaaf sablammii irratti ijaaramtee hacuuccaadhaan addana geesse kun isaanumatu baandota garaagaraa yoo yaadatta ta'e dur Gobanaa Daanceedhaan ergasiiti immoo OPDOdhaan waan garaagaraa uumuudhaan habashootuma kan Itoophiyaa sana bushaa ture. Walaa dhaban iyyuu malee ilmaan Yohaannisiif ilmaan Tewoodiroos ta'anii walaa dhaban iyyuu malee kanaan guddaa jiraachaa turte. Agoobarri Itoophiyaa jettu kun kan ittiin uummata sabaaf sablammootaaf uummata Oromoo cabsanidha. Kanaafiti Walqaayit kan Amaaraati siin jedhu kunoo as darbanii asii Matakkal kan Amaaraati siin jedhu kunoo Shawwaan iyyuu kan Amaaraati jedhanii dhufaa jiru. Deemanii Itoophiyaan kan Amaaraati akka isaan barbaadanitti. Kanaafiti sammuu kanaatiin hojjetu. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo ammas kanuma jala jirti. Biyyi kun yookaan biyya akka biyyoota biraatti sirna federaalaan, sirna walqixxummaan, sirna mirgi dhala namaa walqixxee ta'e keessatti kabajamuun jiraachuu yoo hin baanne Itoophiyaan kun diigamuuf deemtis diigamuus qabdi. Nuti immoo iyyuu nuti akka Oromootti warri teenyaa haasofnu anis ta'e sis ta'e gaafa qabsoo kana jalqabnu nuti uummanni Oromoos ta'e qarooyyiin hogganoonni qabsoo kana jalqaban Riippaabilikii Oromiyaa ijaarra. Kanaafiti Riippaabilikii Oromiyaa ijaaruudhaaf immoo maal barbaachise? Waraana barbaachise, siyaasa barbaachise, dinagdee barbaachise, dippiloomaasii barbaachise. Kanaaf nuti kan qabsoo kana gochaa jirru malee ammas maqaa Itoophiyaa kana jalatti calluma jennee rurruuqamnee Itoophiyaa kanatu sirnaan dhala namaa walqixxee kabajjee keessa jiraanna wajjin jiraanna jechuun anaa fi gowwummaa natti fakkaata. Kan ittiin ijaaramneef akkaataan itti dhufnes kana. Uummanni Oromoo kanaaf hin fudhatu bara Itoophiyaa kana. Akkasittiin kan qabsoo goonu waraana mataa keenyaa qabaannee siyaasa mataa keenyaa qabaannee daangaan Oromiyaa sararamteetti bara addunyaa irratti. Daangaan Oromiyaa sararamte kun uummata miliyoona 40 yookaan 50 kan qabdudha. Uummanni miliyoonni 3 Eertiraan bilisoomteetti. Kunoo kibbi Sudaan kutaan tokko kutaa 25 keessaa bilisoomteetti. Har'a kunoo as gara Yugoslavaakiyaa kottu biyyoota Riippaabilikii 6 meeqatu uumamee jira. Biyyoota garaagaraa keessatti Oromiyaan kun maaf dhalachuu dadhabde? Oromiyaan kun maaliifiti abbaa biyyummaa ishee mirkaneeffachuu dadhabde? Rakkoon jiru rakkuma baandaati, rakkoo warra dhiyaati jedhanii ilaaluudha. Malee nafxanyoonni Oromiyaa irraa citanii jiraachuu hin danda'an. Oromiyaa wajjin ollaa ta'anii, Oromoo wajjinis ollaa ta'anii nagaadhaan jiraachuuf immoo dandeettii hin qaban.
dandeettii ittiin namaan barcumarra ta'anii haasa'anii walii galteedhaan waan qaban hirmaatanii waan hin qabnes waan qaban kennanii waan hin qabnes fudhatanii nama wajjin jiraachuun hin qaban waan ta'eefiti yoo ati kaatee itti dubbatte zarraaf amaaraa siin jedhu warqaayit kan amaaraa matakkal kan amaaraa shawwaan kan amaaraa finfinneen kan amaaraa finfinneen ni kan isaanii akka isaan dubbatanii maaliif ummanni kun akka inni itti yaadu walumaan keessatti guddanne waan ta'eef siin jedhee yaadi kun kanuma fakkaatana. Waa'ee woboo fi abaa'oo gargar bahuu isaanii yookaan immoo adda adda qooduu isaaniitiif akkamitti hubatan durallee irra baatee turte haa ta'u akkuma gadi fageenyaanii hubannoon baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo baay'ee Jaal Daawud Ibsaa fa'aa kan himatamaa jiran hooggantoonni akka jaalbattee fa'aa namoota hedduu warra hafan kan ammoo kara kanatti hidhanii jara kana addaan waan isaan ammoo hojjechaa jiran kanarraa waan gochuu barbaadu. Kanaaf mee isa kana akkamitti ilaalta? Akkamitti hubatta? Maal yaadatta kan jedhu irratti? Dhugaa dubbachuudhaa fi abaa'oo fi woboo gargar baasuun waanuma yaadamee godhameedha. Tokkoffaa yoo abaa'oo fi woboon ol duukaa biyya sana keessaati gara moggaatti bahe yookaan bosonatti bahe lola guddaatu ta'a, balaa guddaatu ta'a. Biyyi sun ammas deebitee waan akka dura yeroo chaarteriidhaa kaasee biyyi sun nagaa dhabdetti deema waan ta'eefiti yoo danda'an woboo addaan baasanii bosona keessatti dhabamsiisanii adda bilisummaa Oromoo immoo akkuma argite kana hidhaadhaan hogganoota isaa keessaa fudhananii hidhuudhaan gariin ajjeesuudhaan biiroo isaa irratti cufuudhaan adda bilisummaa Oromoo achitti qabanii woboo immoo bosona keessatti qabanii akka inni achi keessatti rukutamee achi keessatti dhabamu godhanii yoo danda'ame yoo deeme yoo fakkeessuudhaaf filmaata isaanii geggeessanii filmaata sana keessatti immoo akka rakkoo guddaan Oromoo keessatti hin kaanee fi silaa rakkoo guddaan kan inni ka'u waa'ee adda bilisummaa Oromooti waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo kana immoo yoo xiqqaate filmaatattii keessa qalbiidhaan gashanii isas yakkaa akka inni sirnaan caasaa isaa sirreeffatee filmaata kana keessatti yoo filatame yoo filmaati kun sirnaan geggeeffame immoo waan ta'eef maqaa woboo sanatti hidhanii achitti isa miichaa fi akka inni hin sochoone gochaa daba garaagaraa irratti hojjechaa adda bilisummaa Oromoochi keessatti qaban yoo danda'ame filmaata sana keessa gashanii nama tokko lama sadii fuudhanii dhaqanii paarlaamaa sana keessa kaa'anii ittiin uummata Oromoo sossobuudhaaf. Sababii woboon immoo bosona keessatti gargar akka inni bahuu fi akka inni bahu godhan sun maqaa sanaan yakkuudha. Hogganoota achi keessa jiran sana maqaa sanaan waa godhanii miti waa balleessanii miti maqaa sanaan yakkuu akka isaanii waan tokko socho'anii akka fedhii isaaniitti gadi ba'anii uummata Oromoo taasisanii deeggartoota isaanii taasisanii miseensota isaanii ijaarratanii caasaa isaanii sirreeffatanii biiroolee garaagaraa bananii hojii hojjenne gochuudhaaf sababii woboodhaan ittiin yakkuudhaafiti gargar baasanii kun kanumaa fi addi bilisummaa Oromoos immoo waan kana utuma beekuu fudhatee wareegama ta'u baasaa jira karaa lachuu utuu woboo wajjin jiraates utuu biyya keessa nagaadhaan woboo wajjin jiraates utuu bosona woboo wajjin jiraates wareegamni kana caaluun kaffalama natti hin fakkaatu garuu gaa wareegamuma qabsoo keessa jirudha waan ta'eef kana. Amma jidduu kana yookaan torbee lamaan darbe kana keessa propagaandaa guddaatu deemaa jira. Kan uummata Oromoo baraaree marroodha. Kan qabsoo bilisummaa Oromoo baraaree marroodha waan ta'eef nutis marroo dhabamsiifnee irraa kan jedhu propagaandaa guddaatu deemaa jira gara dirree dhiyaa kana keessatti. Akkuma waliigalaatti uummanni Oromoo sirrifaatuu hedduu keessa seenee ture. Isa kana akkamitti gamaaggamta yookaan immoo akkamitti ilaalta? Dhuguma jaalmarroon yoo wareegame iyyuu jaalmarroon qabsoon Oromoof duuba deebuu danda'a. Qabsoo amma jiru kana immoo baraaruu keessatti yookaan immoo waan kana Oromoon otoo jaalmarroon gaafa sana hin ta'u jechuu baate uummanni Oromoo har'a maal keessa jira? Maaltu irra gahuu danda'a jettee yaadda? Inni immoo waan kana godheef immoo amma waan isa irratti raawwatamaa jiru kana yookaan immoo propagaandaa isa irratti raawwatamaa jiru uummata Oromoo irratti deemaa jira. Already wanti kuni kana akkamitti ilaaltame? Waa'ee wareegama jaalmarroo kana baay'ee haasa'u dhaggeeffadheera garuu waan na dhibeetu jira.
Iddoo addi bilisummaa Oromoo ijaarame akkuma sitti addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo ergi gad dhaabbatee booda waraanni bilisummaa Oromoo yeroo tokkollee dirree qabsoo keessaa dhabamee hin beeku. Goototis dhabamanii hin beekan. Dirree dhiyaa jaalmarroon akkuma jette jaalmarroon gaafa sana didee yoo xiqqaate yoo isin bilisoomtanitti ta'e bosona Oromiyaan bilisoomsa bineensa Oromiyaan bilisoomsa jedhee hafuun isaanii yaadatama. Kuni seenaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dhugaadha nama rakkoo hedduu keessa darbeedha. Wal beennaa rakkoo sana keessa darbee waraana kana immoo jabeessee dandamachiisee murannoodhaan dandamatee jara sanarraa dandamatee hafuusaaf utuu akka warra kaanii gaafa sana mooraa sanatti galeera ta'e galaniiru ta'e warra summii nyaatu keessaa tokko ture jechuudha. Warra gaafa sana waamanii karaa nagaadhaan xiyyaaraan dhufanii baasiidhaan dhufanii mooraa isaanii seensisan sana summiidhaan fixan keessaa warra dhuman keessaa tokko jechuudha. Garuutu isaan dhuman ta'es immoo waraana bilisummaa Oromoo dhabamu. Waraana bilisummaa Oromoo kan jiraachisu gabrummaadha. Waraana bilisummaa Oromoo kan jiraachisu hacuuccaa uummata Oromoo irra ga'uudha. Waraanni bilisummaa Oromoo keessaa fi Oromiyaa keessaati ilmaan Oromoo irraati kan inni maddu waan ta'eef takkaadhuma dhabamuu hin danda'u quba qabaadhu. Hamma gaafa uummanni Oromoo abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatutti hin dhabamu. Jaalmarroo dirree dhiyaatti argitu kun jaalmarroo dura quba qabaadhu. Daawiduma Ibsaafaa kana warra lubbuun jiru dabalatee Milkeessaa Gadaafaa dabalatee Nagaasaa Kumsaafaa dabalatee Guutuu Caaliifaa dabalatee namoota jajjaboo lakkooftii ati hin finne namoota warra hogganoota yookaan warra gootota ciccimaan sitti maayira malee namoota hedduudha warra akka Maaxiquu Asaffaafaa namoota ati maqaa isaan ergasiiti Jaallaggasaa Wageefaa Roobaa Taaffasaafaa dhalaama bultii amma yoo Jaallemarroo wareegame nama 7-8 dhufee as ba'a. Isaan maan Jaallemarroo argu. Jaallemarroo malee namooti ciccimoon Jaallemarroon guddise namooti Jaallemarroon biratti sirreesse namooti Jaallemarroon barsiise meeqatu jiru. Jaallemarroo miti seenaarraa baratanii dhufan. Qabsaa'oti kun dhufaatii goototarraa waan baratanii dhufan qabu gootota Oromoorraa. Warra waraana bilisummaa Oromoo dhiisiti. Nuyyuu waan baay'ee beenna seenaa Bishee Garbaafaarraa seenaa Taaddasaa Birruufaarraa waan baratanii dhufanidha. Waraana bilisummaa Oromoo yookaan gootota yookaan hoggana kan dirree keessaa dhabamsiisu akkuma siin jedhe yoo uummanni Oromoo biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'e yoo roorroon uummata Oromoorraa dhaabbateedha. Kanaaf Jaallemarroo dhabamsiisne jechuun immoo fiilmii dabar. Uummanni Oromoo amma alaaf keessaanii Jaallemarroo kana wanta baay'ee wannoo jechaa jiruu fi hamilee isaa cabsuudhaaf akka inni qabsoorraa booda deebi'u gochuudhaaf akka inni sodaatee manatti galee kanaan booda waan jabaan hin jiru kan sirnaan nu hoogganu hin jiru jedhu gochuudhaaf kan raawwatameedha malee Jaallemarroo yoo du'e marroo 30-50tu jira achuma hogganni ittaanaa dura ta'a hanga 3-4tti qaba keessaa waraanni ittaanaa qaba. Barreessaa qaba. Abbaa dinagdee qaba. Abbaa siyaasaa qaba. Warri kun hundumtuu hooggana waraanaati. Waraana biratti akkasi. Kanaaf iyyuu marroo wareegamuun qabsoo bilisummaa Oromoo waan boodatti hambisuun qabu. Kun ofuma waan darbirraa barachuu dhabuudha malee Milkeessaan Laggasee dhale. Laggaseen immoo marroo dhale. Marroon immoo kan biraa dhala. Nama biraa dhala. Bor kan biraa dhala. Abdiisaa dhala yookaan Elemoo dhala yookaan Taaddasaa dhala. Waan tokko hiikan qabu. Kanaaf uummanni Oromoo yoo marroo wareegames qabsoon hin wareegamu. Kanaaf dhaadannoon qabsaa'otaa qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufaa kan jedhameef haati marroo deessee miliyeena deessee jirti dargaggoo. Miliyeena deessee jirti gootota. Haati Abdii deesse. Haati hogganoota kana deesse. Haati Jawaar deesse. Haati Mikaa'el Booran deesse. Haati qabsaa'ota kana hogganoota kana deesse miliyeenaan deessee jirti. Amma gabrummaan jirutti goototi dhalachaa dhuma bulufiin jechuutiin jira. Mee asirratti waan tokko waan piippiin oofaa jirtu keessaa maal gochii gajjalaa sana deeman jaalsanyiinoo kunoo isaan jala jira. Yeroo darbesi olola tokko kaasanii namoota kan ajjeefame Jaalmarrootiin jedhanii dubbatanii
Ammas immoo otoo jaalsanyiin kunoo isaan jala jira isaan sanyiyyuu sodaatanii sanyiyyuu achitti qabuyyuu hin dandeenye sanyiyyuu achi dhabamsiisuyyuu hin dandeenye maal jechuun namoota loojistikoonni isaanii kun warra seeran waa laalu moo akkanumatti calluma jedhanii akkuma ijoolleen feesbuukii irratti gabbaatee laayivii haasoftu kana dubbiin kun hooggantoonni already Finfinnee waraana bilisummaa Oromootiin marfamtee jirti. So kana otoo uummanni Oromoo otoo argaa jiru waraana achi jiru naannoo sana bobbahee galaa jiru otoo argaa jiru hawaasa keessa oolee galaa jiru otoo argaa jiru maal gochi lixa Oromiyaa sanarraa soba akkasii kana sobuun isaan barbaachise yaaddame. Jarri kun bari tokkoffaa akkuma sitti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa mara keessa jira akkuma jettee giddu galeessa kaaba kibba lixa baha oddoo hundumaa jira waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo kana dhabamsiisuu hin danda'an. Isaan kan isaan olola godhaniif waan marroon olii galasaa waraana kana hoogganaa jiru qofatti fakkaateetu marroo yoo dhabame uummanni Oromoo hamilee cabaa. Waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan yaadanii tolquunnamtii hin qabu yoo ta'e marroon wareegamee inni dhaga'u hamilee cabaa. Kanaaf jecha malee hoogganooti kun marroodhaa gadi miti. Sanyiin faasii, gollichi faasii namoonni jiran kun marroodhaa gadi miti. Yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo kana wannoo gochuudhaan miti. Marroo kan isaan barbaadaniif dhaga'ettiin isaatii fi hojiin isaa jabinni isaa uummata Oromoo biratti waan guddaa ta'e argameef yoo marroo ajjeefne argiteettaa yeroo baay'ee akteriin fiilmii tokko hinduusii galee yoo akteriin fiilmii du'e fiilmiin suni bareedaa miti jedhu. Kanaaf addunyaadhaaf uummata Oromoo hamilee wannoo gochuudhaaf jecha marroo ajjeefneerraa marroo yeroo meeqa ajjeesu argite yeroo meeqa ajjeefneerraa jedhan marroo ajjeefneerraan olola siyaasaati. Itti dhimma ba'uudha. Ittiin uummata Oromoo hamilee cabsuudha. Ittiin maaninni qabsaa'ota qeerroo hamilee cabsuudha malee marroo ajjeesu waan hiika kabiraa fidu miti jedhee sitti meera. Galatoomii gaggabaabsinaa deebisii egaa akkuma beekamu woboo dhabamsiisuu irratti wanti waan kana kaasuu fi waanidha. Woboo dhabamsiisuudhaaf maaliif akkasitti barbaachise kan jedhu irratti fakkeenyaaf woboon yeroo tokko Maqalee keessaa isin lolaa jiru marroonis Maqaleetti galee jedhamaa ture. Ammas immoo irra caalaa woboo kana dhabamsiisuu irratti maaliif waan hunda caalaa biyya sana keessatti Itoophiyaan humna qabduu fi humna hin qabnee fi dandeettii qabduu fi dandeettii hin qabneeni woboo dhabamsiisuu irratti hojjechaa turtes hojjechaa jiru ammas dargiinis hojjechaa ture. Wayyaananis hojjechaa turte waggaa 29 guutuu amma aangoo sana gadhiiftee Maqaleetti galtutti. Amma immoo piippiin sana caala meeshaa biyya alaatirraa bakka waraanni jiru fa'aa kan agarsiisu meeshaa akkasii fa'aa namoota ergitee biyyoota adda addaatti barsiistee fa'aa ergitee helikooppitariidhaan buustee fa'aa biraa deemtee kan waraanni keenya fudhatee jira. Seeruma Itoophiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun maaliif humna qabanii fi dandeettii qabanii itti duulu? Maaf waraana bilisummaa Oromoo wajjin taa'anii naasa'an? Inni kan biraa immoo waraanni kun maaliif hin dhabamne? Isaanuu amma kanatti duulaniiru. Sudaaniin hin gargaaru, Keeniyaan hin gargaaru, Somaaleen hin gargaaru, biyyi Eertiraan hin gargaartu, Masriin hin gargaartu. Waraanni kun ofirratti hirkatee qabsoo gochaa jira. Mee isaan kana duuba immoo biyyoota addunyaa guutuu jira. Awurooppaa fi Ameerikaa jira. Kanaafiyyuu maalinni jabinni ati nama waraana waan turteef si gaafadha. Waraana kana keessatti gahee guddaa qabdaafan si gaafadha. Waraanni kuni maalinni icciitii waraana kana jabina hamma addunyaan kun guutuu bara mallasaa keessa sadarkaa Ameerikaan meeshaa ispeeshaalii ta'e maal xiyyaara nama maleeyyiidhaan hordofaa turan. Kana hunda keessatti waraanni kun leenjisee Moyyaalee keessatti Sololoo keessatti waraana leenjisaa ture. Kanaaf mee akkamittiin maalinni icciitii waraana bilisummaa Oromoo kan akkanatti yeroo baay'ee Itoophiyaa qofaa lolaa jiru. Itoophiyaa qofaa mee kanas adda baasin waraanni bilisummaa Oromoo warri Itoophiyaa gargaaru kun akka waraanni bilisummaa Oromoo dhabamuu gochaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo isaanis warra sana yaadaan mormee yaadaan amansiisee fudhachiisee jira. Warra kana immoo warra qawween itti deemu immoo qawween ofirraa dhahee deebisaa jira. Inni kuni akkamitti ilaalta? Addi bilisummaa Oromoo dhuguma biyya Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa kana qofa lolaa jira. Impaayera Itoophiyaa kana qofatu uummata Oromoo lolaa jira. Sababiin isaan warri ala jiran Ameerikaa fi Awurooppaan Oromoon akka biyya hin arganne akka of dandeessee hin dhaabbanne wanni isaan godhaniif maalidha? Tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo maaliif jabaata? Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa amma kana gahu addunyaarra meeshaa ammayyaawaadhaan waan garaagaraan dhabamsiisuu gaafa yaalan maaliif hin dhabamuu kan jettu irratti
waraanni bilisummaa Oromoo baridhannoo mudhii qofa miti kan inni hidhate. Kaayyoodha bara. Waan tokko kan jiraachisu kaayyoodha, akeeka, galiidha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma sitti hime roorroo uummata Oromoo irra gahu, roorroo maatii isaa irra gahu, roorroo biyya isaa irra gahu, roorroo lafa isaa irra gahu, qabeenya isaa irra gahu irraa keessaa dhalate. Kanaaf kaayyoodhaan jabinaan tooftaa jiru hundumaatti dhimma ba'ee beelas danda'ee rakkinas danda'ee kan galii deemuuf galmaan gahuudhaaf loluudha. Malee kan miindaan qaxaramee yookaanis immoo kaayyoo malee dhaqee lolu miti. Kaayyoo hidhatee jira. Waan jabaa hidhatee jira. Lammata immoo uummata isaa keessa jira. Biyya isaa keessa jira. Biyyi uummati isaa kun immoo uummata cabeedha. Uummata gabroomeedha. Uummata gadi bayaa haasa'uu hin dandeenyedha. Akka namaa telefoonallee qabaachuu hin dandeenya. Qabeenya isaa irratti uummata ajajuu hin dandeenyedha waan ta'eefiti wal haammatee lola. Kana dhabamsiisuun hin danda'amu. Sababiin isaan dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo achi jira jedhanii Tigraayitti duulaa turan. Tigraan yeroo gabaabaadhaan rukutuu danda'u. Maaliif danda'u? Naannoo xiqqaadha. Lammaffaa immoo haala jiru sana ni beeku. Gaafa Tigraay rukutuu dhaqan isaan waraana Tigraay qofa sodaachaa hin turre misaayiliidhaatu. Waboo sodaatu. Kanaafiti akkas iyyu. Kanaafiti waa'ee waboo maqaa balleessaa dhaqu. Tigraayin gaafa dhaqaa jiran isaan waboo sodaachaa deemu. Maaliif? Waboon akkuma jette hanga Finfinnee jalaatti hidhatee jira. Amma warri TPLF hanga Finfinnee jalaatti hidhatanii jiran. Qawween qaban hanga sanatti isa dhoffatan, isa owwaallatan, saamamaa jiran kana malee. Garuu uummanni Oromoo xiyya isaas, ulee isaas, eeboo isaas, tokko nyaattee isaas hundumaa kaayyootti hidhuudhaan waan loluuf jecha waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo riphee lolaa, hidhannoo kaayyoo, hidhannoo galii, hidhannoo seenaatti hirkate amaanaa guddaa uummata Oromoof galmaan gahuuf deemudha waan ta'eef. Maaninni misaayila isa fidanii akkuma eebbisaan jedhe misaayila isa fidanii waan ati jettu kana hundumaas gada guuranii kun hundumtuu waraana bilisummaa Oromoo harka kennisiisuu hin danda'u. Waraana bilisummaa Oromoo kan galchuu danda'u, kan nagaa buusuu danda'u, tokkoon akkuma ati jette yoo nagaadhaan ta'anii wajjin haasa'anii waan inni fedhu sana guutanii fi hoo'uuf kenni ofiis kennanii irraas fudhatanii wajjiniin ta'anii nagaadhaan yoo jiraatanidha. Kuniyyuu yoo fedhiin uummata Oromoo galma ga'edha. Fedhiin uummata Oromoo galma hin geenye taanaan namoota tokko dhaabas akka dhaabaattis karaa maaliin ababbalanii gowwoomsanii fuudhanii dhaqanii bira ka'anii kanaanii sossobanii uummata Oromoo harka kennisiisuu hin danda'amu. Uummata Oromoo akka inni nagaa fudhatu kan godhu kaayyoon isaa yookaan akeekisaa yookaan abbaa biyyummaan isaa yoo mirkanaa'ame qofa. Oromoo jiyyoo ta'anii haasa'anii fixatan malee meeshaan fixachuun gonkumaan jiru eessaa yoo fidanii. Galatoomii eegamee asirratti gaaffiin waa'ee gaaffii addaa tokkoon wannoodha. Bara chaartaraa keessatti yookaan immoo bara 1992 egaa qabsoon bilisummaa Oromoo kan baraarame hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin. Kan jedhamu jira. Maaliif otoo inni deebisee waraana sana ijaaruu baate waraanni suni har'a waraanni har'a jiru kun hin jiru kan jedhamu namoonni hedduun ni dubbatu jechuudha. Mee kana gubbaa irratti kan akka hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo immoo gara biyya ollaatti yookaan immoo gara Suudaanitti akka bahu kan taasise sidha yookaan immoo kan xalayaa sana fuudhee deeme sidha. Dhimma kana mee akkamitti yeroo sana keessatti jechuun baay'ee ulfaataadha. Bilbilli hin jiru, moobaayiliin hin jiru akka ammaa kana konkolaataa yaabbatanii deemuunis baay'ee ulfaataadha. Wantoota kana akkamitti keessa baatanii akkamitti yaadattame? Walumaa galatti cuunfaasaa seenaa raawwatame akkuma har'a marroon uummata Oromoo baraare kana bara sana immoo Jaal Daawud Ibsaatu baraare akkuma goonni goota dhala jette kana. Atis immoo achi keessatti Jaal Daawudiin bifa kamiin fuutee deemtee yeroo sana keessatti qaroomina akkamii horattanii yookaan immoo dandeettii akkamii qabaattaniitu diina lafa guyyaa tokkoo miti lafa biyya tokkorraa gara biyya tokkootti deemuu jechuun yeroo namni zamana kana iyyuu sodaata zamana sana miti. So kanaaf mee akkamitti yaadatta? Walumaa galatti isa sana xiqqoo si keessa nu deebi'iiti baraarraan sun akkamitti baraartan? Otoo ati Jaal Daawud Ibsaa biyyatti baasu biyya sana biyya keessaa gara Suudaanitti baasuu hin baanne immoo qabsoon kuni baay'ee Jaal Daawud Ibsaa wareegamuu danda'a. Qabsoon kunis baduu danda'a jechuudha.
So kanaafiyyuu akkamitti yaadatta wanta kana? Kuni dhugaa dubbachuudhaaf walabummaa seenaa dheeraadha. Seenaa dheeraa ijoollummaa koo keessatti keessa darbeedha. Waan dubbatamee dhumu miti. Mee gaggabaabseen irraa sii himaa. Seenaan Jaal Daawud kuni Jaal Daawud dirree dhiyaa keessatti waraananni wajjin jiru gariin isaanii jalaa hidhamanii gariin isaanii wareegamanii gariin isaanii immoo gananii kan shugguxii fudhatee biraa ganillee jira. Naannooma ani dhaladhe keessa socho'aa ture Jaal Daawud. Yeroo baay'ee dhukkubee mana fira kooti ijoolleen isaa maatii koo bira ta'anii baratanitti wallaanameef ani qalbiidhaan dhaqee achi barbaadu dhaqetu jira. Seenaa namicha sanaa kaasuu hin barbaadu. Jaal Daawudutu socho'aa jiru naannooma sana keessa mana sibuu kana keessa garasii gara Qelleemitti gara Gidaamii gara Beegiitti olii gadi socho'aa jiru ijoollee ijaarrachaa jiru. Ani immoo yeroo sanatti wayyaaniin baay'ee na barbaaddi. Inni sunis seenaa mataasaa danda'e qaba. Maaliif anaan akkas na barbaaddi waan jedhu waan guddaa dhaabaa dhossineetu jira. Warra dhossine keessa kan lubbuun jiru ana ture gaafa sana dookimentii dhaabaati. Namni guddataa Abbuu jedhamu tokko lubbuunsaa jannataan haqananiitu wareegameera nutu damdoollooti baasee wannoo godhee. Kanaaf jecha na qabattee meeshaa sana fudhachuu barbaaddi. Meeshaa sana dura immoo du'uun barbaadu ture. Hin qabamne wayyaanee harkatti of ajjeesuudhaa fi boombii shugguxii baadhee mana halkanii guyyaa deemaa jira. Sagilii tokko taanee ijaaramnee jirra. Gaafa Jaal Daawudiin naannoodhaati keessa jiru nuti immoo akka sagilii tokkotti magaalaa keessatti Roobeeraa Biqilaa fa'aa kan amma Noorwee jiru, Qannoo Abdiisaa fa'aa kan amma Kanadaa jiran lubbuun jiran jiru, ijoolleen wareegaman jiru. Obboleessi koo jajjabeedha. Kanarratti kan sadaffaa koo dhalate innillee waraana sana keessa jira. Of ijaarree socho'aa jirra turre. Akkasuma immoo 50 biraanuu kan amma Siwiidin jiru kun yookaan Amsaaloo Attaalaa jedhamu kun milkeessaa kan amma Siwiidin jiru kana fa'aa dabalatanii ijoollee baay'eedha. Ijoollee akka Ujuluu fa'aa addana jiru. Isaan kun immoo naannoodhuma ani jiraadhu sulula Abbayyaarra waraana ijaarratanii lolaa jiru kan 50 ajajamu jechuudha. Kana malees immoo nama Qalbeessaa jedhamuun naannooma kanarra gara garasiitti inni immoo gara mirgaarraanii yeroo Finfinneedhaa dhuftu gara bitaarraan milkeessatu lolaa jira Qalbeessaa nama jedhamu. Kana malee namni Guruum jedhamu illee Sudaanii deebi'ee dhufee of ijaaree namni lolaa jiru jira. Waraanni bakka bakka ni jira garuu wal quunnamtiin cite. Wal quunnamtiin ni jira. Ituu kanatti jirru tun kanaan socho'aa jiru mandii keessa baay'ee na barbaadu naannoo sanatti na ajjeesuudhaa fi maatii kootti maniiru yoo qabdaniitu laachuu baannitanii irra shanna jedhanii abbaa koo shugguxiin mataa keessa rukutanii eessuma koo Maatiyos Ciibsaa qabanii fiddu malee jedhanii rakkoo hedduutu ture. Ani sanaaf wareegamuu filadha malee qabamuu hin barbaadu. Maaliif waan sana baasennaan waan ani namichi waan sana natti kenne miti kuusafuuti wareegameera. Waan sana wareegamuu qabdu jedhee nutti kenne waan ta'eef gaafa baafnu wareegamuu hin barbaadan tureetu kanaan socho'utti jiru waardiyyaan Jaalle Daawud magaalaan keessa jiru keessa dhufa. Gaafa dhufu magaalaan sun walumaa galagaa dura utuun achi hin gahin naannoo Beegiirraa ka'ee amma Laqamteetti deemee maadhee ijaareen deebi'ee maadhee sana Laqamteerraa kaasee namni fixa jira. Amma Finfinneetti jechuudha. Maadheen kun maadhee dhaabaa jiru quunnamee jira. Anaanii dirqama natti kennameetu ijaaree namichi dirqama natti kennee fi Jaalle Abbaa Caalaan fa'aa Sudaan seenanii. An deebi'ee jaarmiyaa irraati ala waan ta'eef of ijaarree socho'aa utuu jirru mucaan kun dhufee mucaa kana gaafa inni dhufu fuudhee dhosseen wajjiniin deemnee 50 dhannee ilaallee maal gaafa jennee ol deebinu xalaan akka tasaatti maadhee irra dhufee jira. Jaal Daawud dubbateera maqaa nama kanaa waan ta'eef maqaa isaa dubbachuun wannoon qabu. Nama Mammiruu Qalbeessaa jedhamu bira xalaan dhufee jira. Mammiruun immoo gaafanii Girmaa wajjin gara 50 fa'itti gara waraanaatti bobba'ee jiru xalaa kana qopheessee na eege gaafa dhufu. Xalaan kun Jaal Daawudii dhufe Jaal Daawud naannoo kana jira. Attam goonaa jedhee na gaafate. Jennaan mee obsi jedhee isaan mee obsi jedhee Girmaan lubbuudhaan jira ammayyuu Girmaa Birruuti lubbuudhaan jiran beektaa. Mee obsisaan jedheenanii Girmaa bira dhaqe. Girmaa bira dhaqee Girmaa jiniinii kottuun jedheen Girmaa wajjin ol fudhannee dhannee wajjiniin haasofne. Wajjiniin haasofneen deemuu qabdaa naan jedhan. Xalaa kana dhattee Jaal Daawuditti kennuu qabda. Xalaan kun akka taatee Jaal Daawuditti kennuu qabdaa jedhan. Yoo hidhannoo qabdu kanaan sochoote immoo qabamta waan ta'eef uummata fakkaadhaatii
wannoota ati tooftaa dandeessanii lafa Jaal Daawud jiru dhaqaa jedhan. Okay. Girmaan silumayyuu gaana barbaadas dhufeeraa wajjiniin haasofnee deemnee gaafa deemnu dhaatii keessatti akkuma jedhame Jaal Daawud waraana ijaaraa jira. Garuu kutaa waraanaadhaan marfamee jira. Kutaa waraanaatu eega. Kutaa waraanaatu sochiisaa hordofa. Kutaa waraanaatu garamitti akka inni deemu akka inni lubbuun jiru waan beekaniif birgeediidhaan birgeediin tokko Qellamirra, birgeediin tokko Manasibuurra, birgeediin tokko zoonii Gidaamirra marsanii jiru barbaadaa jiru. Kuni uummati naannoo sanaa hundumtuu dubbii kana ni beeka. Gaafa naqu Jaal Laggasee Wagee, Jaal Daawud, eega dargaggeessetti yoo ta'e Gabruu Katarfaa, Gurbaa Asaffaa jedhamu fa'aa dhidheessa ture dhidheessaa deebi'ee dhufe kan itti dabalameedha. Waraana muraasa tokkotu ijaarameera. Waraana kana keessa suuraa Jaal Laggasee wajjin naanna'u intala Faaxee jedhamtu tokko argitee kanatti fakkaata. Faaxee kanaa fi intala Zartuun jedhamtu amma Niwuziilaand jiraatti natti fakkaata. Isheetu shamarran lamatu jira muraasa tokkotu jiru biradhan. Gaafa biradhannu wajjiniin haasofne jechuudha xalaa kanatti hin kenne. Xalaa kana baay'ee shakkee Jaal Daawud. Xalaa kana akkamitti fiddee eenyu sitti kenne eessaa fide Jaal Daawud xalaan kun xalaa dhaaba biraa dhufeedha. Abaluuf kan fide hin dhossine. Xalaan kun maadhee irraa dhufe maadheen kun immoo akkas ture. Ani maalin godhe itti geessinaan jedhan sitti kennee deebi'uudha. Caasaan qaba jaarmiyaan qaba hidhannoo qabna waan ta'eef lolaa jirra waan ta'eef jedhee waan an hojjechaa tures barruudhaan itti gabaase. Waan hojjechaa jiru akkamitti akka quunnamaa jiru shantameessa akka jiru maal akka ta'u inni mataan isaa iyyuu akka achi ce'u gara Sudaanitti ce'u taasifameera. Kan hundumaa gaafa wajjin haasofnee jennu Jaal Daawud waa'ee xalaa kanaa mataa raasee dide. Taa'ee na qorata ture guyyaa murtaa'e. Gara 10 tokko gara ji'a tokko taa'ee na qorata ture dhufee na gaafata. Jaal Daawud ani hin beeku ani sodaadhu bara. Yeroo sana sodaan qabu. Jechuun diinatu ergee maaloo hin beeku. Ati murteeffadhu xalaa kana dhiisi. Kunooti garuu xalaa kana natti kenname dirqama fidee sitti kenna. Gaafan ittiin jedhu nan deebi'an gaafan jedhu hin deebitu hin deemna Sudaan hin deemna. Okay hin deemna jedhamee saganteeffameen qophaa'amee haxxee meeqa keessa dabarre yoo xiqqaate ji'a tokko deema. Ji'a tokko Miilaan deemtu. miilaan. Ji'a tokko haxxee meeqa keessa deemnee karaa nuu mijateerra baanee karaa haxxeen baay'ee hammaatu dhiibnee lola keessa maal keessa dabarree Sudaaniin seennee Sudaanitti hidhannee achii Sudaaniidhaa amma kurmukitti yaabusitti nu marsanii nu qabuuf turanii garuu mootummaan Sudaanii jala nu dabarsee. Egaa xalaan sun kan dhufe Keeniyaarraa dhufe. Ergasii Kabaa Gaaddisaa namni jedhamu Sudaan dhufe. Ani mooraa waraana bilisummaa Oromoon ture. In sodaatii waa'ee xalaa sanaa kan erge dhaabaa Keeniyaarraa ergame Jaal Daawuditti. Wanti sun baay'ee si sodaachisaa ture. In sodaatinii xalaa sun dhaabatu ergee wanti isaas sababii abbaan caalaa fa'aa dibaabaan fa'aa kormeen fa'aa hogganoonni hedduun addana jiranii mooraanis addana jiruuf Sudaanis xiqqoo yaada naanneeffatteetti waan taateef kanaaf asitti ergame malee waan hamaadhaan miti. Amma deebinee ani kan hin dhufeef hin deemin ani baduuf hin ture deebi'ee waraana koo biratti. Hin deemin Jaal Daawudii waraana qopheessaa jirraa wantumaa ijaaraa jirraa qalbiidhaan seennee tullollee jaarmiyaa ijaaraa jedhamee dhuguma qalbiidhaan deebi'amee ijaaramee ijaarsa sana keessa hin jiraa. Warra ijaarsa yeroo sana deebisee haaraa ijaare keessaati kan jalqaba mooraa keessaa bahee ijaare anaaf 50 biraanuu ati argitu kanaa deebinee of ijaarree lollee lola gurguddaatu ture. Isamma waraana hiikkachiisan maal jedhu kanaa dubbiin sun dubbii guddaa waraanni sadarkaa guddaatti guddatee koree Beneshangulii fi adda bilisummaa Oromoo keessa anatu ture. Daangaarra kan gaafatama dhimma bobbaa waraanaa anatu ture. Waan sanarratti waliin hojjechaa turre socho'aa turreetu ergasiiti immoo dubbiin sun gara Eritiriyaatti darbee ergasii seenaan sun dheeraadha siin jechuuf hin jedhe. Garuu gaaf tokko seenaa waraanni bilisummaa Oromoo Eritiraarraa lafa ka'ee waraana Beneshangulii wajjin bobbaa dheeraa bobba'ee Oromiyaa seenaa sanan isinii kaasasee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo namni salphaatti ilaala. Waraanni Oromoo bilisummaa Oromoo salphaa miti jechuuf hin siin jedhe. Egaanis kanumaaf si gaafadhe mee kana booda wanti gaaffii sa'aatiin qabnu waa'ee kana gubbaa irratti garuu deebinee mari'annaa waadaa seennaa daawwattoota keenyaa fi mee asirratti kana dura gaa akkuma beekamu qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa kana keessa dabartee bakka kana ga'uusaa hin yaadatamaa bifa kanaan kan Oromoon baraarame jechuudha akkan ani hubadhutti jechuudha. Kanaafuu mee waa'een kanaan dura
qabsoo bilisummaa Oromoo kana irratti amajjii tokko sirna ho'aatiin kabajamuu turan irratti waan xinnoo ishee daqiiqaa 2 waan itti iftan yoo jiraate irra deebitee waan nu kaastu asumarraa wal qabatee dhumarrattis immoo haala qabsoon bilisummaa Oromoo kana maal jettee akka yaaddu yookaan maaliin akka gamaggamtu kana walitti qabiitii daqiiqaa muraasa keessatti nu deebisi sa'aatiin keenya nurraa dhumateera. Tole dhugaa dubbachuudhaaf amajjiin tokko akkuma dubbannee ayyaana waraana bilisummaa Oromooti. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo birattis uummata Oromoo birattis ni kabajama. Hedduu ulfaataadha dhiifama. Ayyaana kana akka baranaa akka duriitti hin kabajamne akkuma beektu adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gargar ba'eera. Rakkoo hedduudhaan itti kabajamaa jira namoo akkuma murnaatti kabajaa jira. Garuu nuti warri gurmuun qabsaa'ota bilisummaa Oromoo bara baraan iyyuu guyyaa amajjii tokko kana karaa sararaa paaltookis ta'u karaa garaagaraadhaanii uummata Oromoo ala jiru kanaaf keessa jiru biratti ayyaaneffachaa turre. Bara kana sababii murni hedduun irraa jiraan ayyaaneffataniif jecha gaafa 10tti dabarsinee jirra. Gaafa amajjii 10 gaafa sanbata dhuftu kana gurmuun waraana bilisummaa Oromoo ayyaana kana ayyaaneffachuuf qophii isaa guddaa xumuratee jira. Beektota gurguddaa hafeeree jira. Warra OGM dhaabota gamtooman jaarmiyoota gamtooman beektota gootota hambaa goototaa shamarran hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo durii hogganoota waraana bilisummaa Oromoo waliin karaa Zoom addunyaa kanarratti sirna ho'aadhaan yaadachuudhaaf qophii isaa xumuratee jira. Kanallee achumaanii dhaamsan dhaammadhaa. Walumaa gala immoo waa'ee adda bilisummaa Oromoo jettuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo jettu kana qabsoon bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo qofa irratti hundaa'e miti kan uummata Oromoo irratti hundaa'edha waan ta'eef uummanni Oromoo roorroo kana jalaa ba'uudhaaf waraana isaas jabeeffachuu qaba. Siyaasa isaas jabeeffachuu qaba. Gamtaa isaas jabeeffachuu qaba. Yoo xiqqaate jaarmiyoolee maqaa Oromoon socho'an kana gara tokkotti fidee cuunfee akka isaan deebii uummata Oromoo ta'an warri dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, dinagdeedhaan keessatti immoo dubbii guddaan Oromoo irratti raawwatame. Akkuma sila sitti hime oddoo kaan misaayila hidhachiisaa Oromoo irraa sakkiin hiikuun sun humna Oromoo dhabsiisanii Oromoo harka kennisiisuudhaaf waan ta'eef humna ta'uu qaba diinaajinaa sa'uudhaaf. Taa'ee diinaajinaa sa'uudhaaf biyya isaa irratti sabbaa biyyaa ta'uudhaaf humna ta'uu qaba. Humni sun eenyuun? Qeerroo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, waraana ofii jabeeffachuudha. Waraana ofii jabeeffachuun lolli waraanni hiikan qabu gaarii miti biyya balleessa saba balleessa. Garuu nama misaayila hidhatee sitti dhufee si ajjeesu ati immoo bishaaniin yookaan margaan nattee qabbaneessuu hin dandeessu. Misaayilaan taayinaa somnaa jettee ofirraa dhorkaa teessee haasoftee nagaadhaan illee wajjin fixatta waan ta'eef humni barbaachisa. Uummata Oromoof humni barbaachisaadha. Gaanfa Afrikaa keessatti nagaadhaaf tasgabbiidhaan haasa'uun hin danda'amu. Humna waraana meeshaa qabeenya abbaa hirree ta'uu hirree qabaachuutu nama jiraachisa malee naannoo sanatti hin jiraatamu keessaa yoo gaanfa Afrikaa Habashoota biratti jechuun siin jedhee kanaaf uummanni Oromoo gamtaa isaa toshatee wal sassaabee wal ijaaree wal dhaga'ee wal safeeffatee waliif abboomamee wal hubatee wal guddifatee tokko ta'ee wal jala yaa'uutu irra jira. Barri kun akka bara darbee akka hin taane hawwiin qaba. Barri kun baratti Oromoon jabaatee gad dhaabbatee Oromummaa isaa beeksisu ta'uu qaba. Kanuman jechuu barbaada. Galatoomi walabummaa afeerraa kee. Egaa bogammachiisnaadoo gara fuulduraatti waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana gubbaa irratti akkamitti Eertiraa keessatti rakkoowwan deemamaa ture sana hundaaf iyyuu irra deebinee dubbannaa. Waraanni kun akkamittiin akka biyya keessatti galee kana uummata Oromoos barsiifnee hubachiisus dirqama jedhee yaada. Haa ta'u waan dhuftee ibsa kana nuu kenniteef galatoomii galata guddaa qabda. Ayyaana gaarii akkasii ta'uu abdii guddaan qaba. Egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo warri walabummaa News Network daawwachaa jirtan wanni nuti hojjenne yookaan immoo wanni qophii nuti qopheessine kanarraa akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Sagantaa biraatiin marsaa lammaffaa
akka walitti deemnu abdii guddaan qaba. Guyyaa gaarii qabaadha yoo gaarii qabaadha. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. Sagalee uummataa ta'uun qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka Sagalee Bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Network, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaan, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Network fi miidiyaa dhaddacha Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun bilisummaa fi walabummaa Oromoo fi Oromiyaaf hojjeta. Miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu. Finfinnee News Network.